waltajjii miidiyaa fi koominikeeshinii hooggansaa fi rogeeyyii miidiyaa kilaastara Adaamaa jalatti argaman hirmaachise gaggeeffame. Rogeeyyii miidiyaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa Bishooftuu Mojoo fi Baatuu waltajjii kanarratti argamaniiru. Kaayyoon isaas imala ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaan baachuu qaban irratti kan xiyyeeffatedha. Barreeffamni gabaabaa dhiyaachuun kan irratti mari'atames yoo ta'u, hirmaattoonni sagantichaa yaadota garaagaraa kaasaniiru. Akka magaalaa Bishooftutti hojii baay'ee hojjetamus hojiin baay'ee akka nuuf akka biyyaattis immoo wanni keessatti hirmaachuu dandeenyu wanni keessatti jijjiirama inni fida jennee yaadnu wanni immoo akka magaalaa Bishooftutti fudhatamuu danda'u bal'aatu jira waan ta'eef jijjiirama amma jiru kana wajjin akkaataa qabatama biyyi keenya itti deemtu kana wajjin wal qabate raayyaan kun karaa ittiin sooshaal miidiyaa isaatiin balballoomsee wal deeggarree jechuudha. Karaa adda addaatti yoo deemne gaarii ta'an jedhu sanii. Tokkummaa Oromoo duwwaa osoo hin taane tokkummaa Itoophiyaa, tokkummaa Afrikaa sirriitti cimsinee irratti hojjechuu qabnaa jechuudha. Injifannoo arganne kan akka salphatti akka hin ilaalle, diinagdee arganne kan akka salphatti akka hin ilaalle, mirga kaleessa cunqurfamaa turre kana kan arganne akka salphatti akka hin ilaalle sirriitti irratti hojjechuu qabnaa jechuudha. Finxaaleeyyii afur dhaabatanii diinaan diina jedhanii dhugaa jiru baasanii balballoomsanii mul'isu inni kun qabxii gootummaa raayyaa kanaa ogeeyyii kanaa miidiyaalee horra miidiyaa hoogganu kanaati jedheetiin tilmaama. Nutis akka bulchiinsa magaalaa Baatuutti raayyaa humna qabu, raayyaa ga'umsa qabu, dandeettii qabu, beekumsa qabu gurmeessinee hojjetaalee jirra. Oromiyaa ni ijaarra, Itoophiyaa ni utubna. Itti gaafatamaan siyaasa paartii magaalaa Adaamaa obbo Soorichaa Asfaaw hojiilee gurguddoo jijjiiramichaan dhufaa jiru itti fufsiisuuf gaheen rogeeyyii miidiyaa fi hooggansaa olaanaa ta'uu himaniiru. Hojiin miidiyaa keenya nageenya waaraa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa kan taphatu. Siyaasni keenya diinagdeedhaan kan utubame nageenya waaraa kan mirkaneessuu danda'u akka ta'u gochuu keessatti uummanni akka nu hubatu gochuu keessatti qooda fudhattoonni akka nu hubatan gochuu keessatti yaadama keenya tarkaanfataa injifataa milkaa akka godhu gochuu keessatti of eeggannoo bal'aadhaan hojii hojjetamuu ta'uusaa sirriitti beekuu qabna jechaadha. Ciminootaa fi qormaatilee waggoottan darban mudachaa turan galtee godhachuun hojiilee fuulduraaf xiyyeeffachuu akka barbaachisus dhaamaniiru. Seenaa qabnuu fi seenessa waloo keenya sadarkaa olaanaatti ceesifnee waan qabnu immoo irratti dabalannee milkaa'inoota qabnu karaa fuulduraa ceesifnee paartii keenya paartii badhaadhinaa mootummaa keenya mootummaa misoomaa karaa fuulduraa tarkaanfachaa jiru inisheetiiviiwwan hedduu bocee hojiirra oolchaa jiru waloodhaan akka hojjennu immoo gaaddisa tokko jalatti nu qabaa jiru ni dhugoomsinaa waanuma jedhu sanii kaasuu fi